لا أفانا ما رفاقة تبي توفي سكالين سيدا كامي مليون نتول باتا متول الرقابة لمي وتورو موتاتي والله ليلان بدي مليون نتول بموف من كينيا وانغرا ولا تجابي سمبنو والله 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 ليلان تورو موتاتي دوتت ترى كيس مردا ليلان تومي أورموتاتي والله نمني سكالين تو بنجلو سبب لا تاتي فيه إيجني إيسي سني نركا يوكابني فولا دي مالك مليون تور باتم مالول تكابني الرقابة لمي dubartii akkanaatti qooste qaalittiin bushtiin kun ajandaa keessanii dubartiin kutaa hundaayyuu piliis warri waa arrabsuu dandeessan mucaa kana arrabsuun halaala ammasii Saudi Arabiyaa keessaa qabamtee galtutti du'aa itti gochuun du'aa itti kadhachuun wasaka kanatti halaanatu halalchi abbaan barbaadina dur akkamitti qoosa akkanaa qoosee namni dhiifamni godhamaafi natti maami Akastaan hayyuunis qaxxee madaamiin ajjeesaa jirti. Madaamii koo kunuuna fannisuuf hadhan du'aa jettee viidiyoo hojjetattu ilaalama maaliif ilaalama beektu dhaggeeffadhaa seettanii maaliif itiisa. Sagalee argattan isin afaan oromootiinis amaariffaanis tigriffaanis yoo dubartiin tokko mana madaam keessaa baatee boosse vaariyaalii qaba viidiyoochi. Vaariyaalii keessan dhabamsiisuuf deemti ajuuzaan kun. Argitanii laa namni amma kana booddee yoo viidiyoo boo'ichaa arge ba hin sobde irra darba. Sini gale kanaaf lekkii galuu qabdi jechuudha. Kanaafuu warri beektan dawwalaas waamaa na arrabsitu turte na tuttuquus immoo nan barbaadayyuu waamaa na arrabsitu. Lakkoofsi namni qabu jira. Sheeku dawwala. Mubee sumni baay'ee qaamaati barsuudii jira bar. Abdii. Obboleessa abbaa. Fida Qabeengal jedhaa ture. Okay, qoy. Nangal jedhaa ture konni nuti jedhu. Eessuma si fidaa kaa? Eessuma footoo eessuma fidaa? Eessumni nangal jedhaa ture. Eessumni nangal jedhaa ture. Galuu qabdi yoo mucaan kun hin galle yoo mucaan kun Saudi Arabiyaa keessaa bilookamtee hin galle murteen isiidhaa kenname sun nan quufsine hin gara kooti akkana tokkotti. Si qofa. Buang kapten. Ture kuno. Deemnu ijoollee. Asuun kun na argaa turte. Ammane gaada fuuna. Hadhiifamtu. Inni mucaa akka booyyee mataa jabaattu sanii kun mubee. Isiidha siraa hojjettee naan jedhaa ture. Aboo galuun qofti. Warri shamarranii murteessan mubee. Galuu qofa miti galtee yoo isin hiitanii wallaahi ni dhamti. Wallaahi ila rabbii oltee tika kadhan sinitti yoo isin hiitanii mucaa kanarraa dubbattan sagaleen keessan baay'ate wallaahi ni dhamti galtee. Jalqabuma qoy mubee dhiifama waliin salaamu alaikum illee namoota mana keessaa jalqabuma mucaan kun dhugaa dubbachuuf safuu naannoo illee hin cabsite. Tuffii namaa guddaa illee ni qabdi. Sana biratti ammoo yoo tokkummaan viidiyoo gabaabduu tokkoon imbaasii maal dhiifama gaafadhu nan du'aa jette. Imbaasiin dhugaa jiru walitti himna. Jiraatanu kanallee godhu abaatanu isii akkana quuftu dhiisii nama akkana sagaxoomu dhiisii nama nagaa'u biyya tokko keessatti maqaa tokkoon sitti baasee himata wayii sitti bannaan biyya sanatti koo biyya keetu sin barbaadu waan ta'eef biyyi sun immoo sin barbaadu sii gala. Muniira maalee gaatu seenaa gaaddisa koo kajattu bushtiin gosiinsi ajjala deemtee afaan bantu bilookin gootanuu guyyaa dhalaan haadha nama ga'uu koo mala. Sini kali miira keessan jira bilook godhaa jala yookiin immoo isinuma bilook godhaa bude dala sergaa bude. Kanaafuu tuffii namaa qabdi mucattiin maalti goote simmoo? Maal na goote viidiyoocha argeen gubadhee karaa na gubate. Komantii adda viidiyoo maaltu qaba miiratti galche beektaa? Jaafar wanti miiratti galche laa. Ilaali Jaafar intala kanatti wanti mubaarakii viidiyoo wayii arge. Viidiyoo wayii namni atti arge. Okay. Dhaggeeffadhu. Wanni miira keessa galche dhaggeeffadha. Adda eessaa baate jechuu keessattuu bala. Wasaktitti keessaan barreessee raafiyaan. Wallaahi dubartii gadi baatee boossu. Achumaan keessa galee fooloonaa deebisii. Silaa fooloon irraa qabdi deebisee fi keessaan lakkoofsa keenyaa argatattamaan hin jedheeni. Abdii Jimmaa jedhamu kana Muuma Abdii Mahammad jedhamu kana Sayid Mahammad Buloog godha. Na jala darbee kee. Sayid Mahammad Buloog godha.
Monitoroonni qurciidha. Kunkiittan kenne isinii galee. Kunkiittan kenne. Monitorri mana kooti kunkiidha. Alaa. Kana sagalee dhabdiifaniidha. تبغى تشتغل خلتي ليش ما تبغى تشتغل خلها تطلع برا تبغى تموت خلها تموت برا بيت انا ما تموت داخل Argitee? Ilaali. Rabbitu qaallettii haqqee mucattii karaatii qabee jennaan viidiyoo qaallettii kanaa gadi ba'ee waraabbattee ufumaasiitii ofitti ragaa baatee qaallettiin akkanatti viidiyoo mucaa arrabsaa wasaka waan argedha arrabsaa viidiyoo waraabdee gadhiifte mana keessatti maal godhaa jirti yaadaame rabbii jiraati. Qaallettiin viidiyoo irratti akkana miira keessa galte yoo duu barbaadde gadi baatee ruutu mana koo keessatti akkan duune wasaktitti minaam jettee arrabsaatu kuni mana keessatti mataa akkasiin mataa si qabdee mana keessatti kitaabtoon siniin jedhe soba naan jettu ilaa mucaan kana turte ilaala. Mucaa sandaaboot mucaa burtukaanii fakkaattu ka dhiirri irratti wal fixu kana rabbiin duniyaa akiraa isii jedhamamtittis gimaataamii ilmoo gimaataamii sinaan jaalladhu warra wasaka kana ilaala. Ilaala hawaasiin jette ilaala. لعوستني قولي لها خلها تطلع برا بيتي تبغى تشتغل خلتي ليش ما تبغى تشتغل خلها تطلع برا تبغى تموت خلها تموت برا بيت انا ما تموت داخل بيت انا Manni namaa qabriidha. Wasakoonni hin beekan kana. Sini galee. Kirrii hiyyeessummaatu jaraa malee. Wallaahi billaahi hiyyeessummaatu jaraa malee. Kadhachuutu jaraa malee kadhattuu ilmaan kadhattu jechuudha. Geessanii akkas gootee qaallettiin viidiyoo akkasii dubartii kana waraabde mucaan dhumteetti bar mucaan amma footoo si amma tokko rabbeedhaati. Tokko ilaalaa mi'anaa uqqatu uqqattee gurraachoftee ilaala jalamatti. Dhukkubni irraa mul'atu mucaa kanarraa mee ilaalaame. Dhukkubni irraa mul'atu isin nuti waa tokko utuu as qabatu hin ta'in jechuudha. Irraa mul'atu dhukkubni ilaala. Hin dubbatu viidiyoon kun. Viidiyoon hin dubbatu amma ijoolleen keenya lafaa kaatee qal'uma itteedhuma akkanatti teessi. Mubee nama piraankiidha naan jedhe jira viidiyoo jalatti. Kana moo rabbeeni. Arge mucaa dhumte jalama erga dhufte jalama jechuudha. Ani hunduma saayyuu sagalee hunda isaa Waa tokko hin gallee fi balwanni isin jettu. hin beekanu kaa baadiyyaa dhamti maatiinsi. Kana miira keessa nagalchi. Amma tu baafnee viidiyoo kana maxxansine namni nu namanu. Kana rabbi mootummaa madaamiin ka amma nama abibaan jira boru qottaa hundi keessan boru mana abibaatti. Akka itti funyaan qabee mucaa kana fuudhu teessa ilaaltu amma baarikee miti dhiira miti. Akka itti dallaala biyyaatiif dallaala Dubaay waliin dhaasisee abibaa biratti funyaan qabsisee mucaa kana hin buune mubaarik naan hin jeena. Rakkoon qabu kana garaana gubataa irratti lafta eefuufani. Sini galee lafti fe'ee sa'aatii jarri silkii kaasanu boru mana barsiisee abibaa biratti funyaan qabeen fuusisaa. Garuu jirra kanaa sagalee dhabu beektaa aduusaan qoshaashaan kun yoo funaanamtee hin galin barboota kasii kanaatti isin viidiyoo baalagii waraabdee olii gadi ergitee dhiira wasakatti. Sini galee